baate waan Isaayyaas Quraana irratti dubbate moo tinbiitii kana wangeela irratti dubbate yoo fayyaa qabaate deebisaa jirraa siif illaadhaa jechaan jira sii ta'a. Okay, takkatti naa kanneeyye eenaaf ta'a takka naa kan Yesuus Kiristoos gorsaa bakkeetti jedhame naa kanneeyye Quraana irratti akkas okay ayye boqonnaa takkatti maqaa shan ayye maqaa takkatti Quraana irraa geeffana jiran maqaa shanan kana hunda yoo naa kannete ani peenxeen ta'a hunda ol baasta waan asitti himu. Atummaan himi dubbisi atummaan himi ka maala naan jettu. Eeshi nan dubbisi. Maqaa tokkoffaadha Yesuus Kiristoos gorsaa jedhame kan jedhu fiti. Ayyee suuraa 43:63. 43:63 dubbisee dhaggeeffadhu. Isaan yeroo ragaalee ifa ta'aniin dhufe jedha. Dhugumatti ani beekumsaanan isinitti dhufe jedha. Ammas akka gaarii waan isin keessatti wal dhabdanii isiniif ibsuufin dhufe jedha. Rabbiin sodaadhaa anaafis ajajamaa. Yeroo eenyuun dhufe jedhe? Ayyee meesiraataan dhaggeeffadhu. Eenyuun yeroo dhufe jedhe umaatu siraataan si dhaggeeffadha hin jarjarin si ol naqeeti sadii barreeffatteetiin si ol naqe umaatu doon wali. Yeroo eenyu dhufe jedhe yeroo gorsaan dhufe jedhe moo yeroo Iisaan dhufe? Iisaan eenyu? Iisaan moo Iisaan Yesuus Kiristoos. Ayyee. Maqaa tinbiitii si gaafadhe gorsaan yeroo gorsaa Yesuus Iisaan yeroo akkana jedhe yeroo dhufe jedhe Iisaan jedhe. Yeroo naa laatte yeroo si waan si gaafadhe si galuutti hin jirtu bar don't diverse from my question gamana waan si jedhe dhaggeeffadhu. Sodaatin qoyi. Gurbaa soda qawwee qabaattee ani qawwee waan takka qawween sodaadhu sodaatin an jedhaane. Biyya lafaa kalees arraas borus pheenxee sodaanneen waan siin jedhe. Yoo sodaanne na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu kan lallabini waan siin gaafin kiyya dura siif haa galu bakkuma feeteef. Gaafin kee naa dhufe waa'ee Yesuus Kiristoos irraa zaarta waa'ee raajii dura dubbatamee Yesuus Isaayyaas keessaa dubbatamee as. Gurbaa meesuma suutamuutu godhadhu dhaggeeffadhu gaafin kiyya maali? Isaayyaas raajichaa keessatti waa'een isaa dura raajamee ture jettemii akkasin jenne gaafummaan siif hin galle kana obsidha amma irra deebi qalama fudhadhu si akkasiin hin jenne dhaggeeffadhu kala kunoo quraana nabla jira jedhan siin barreessa quraanni haa jiraatu quraanas pheenxeen quraana hin qabdu quraana maal qabdi wangeela hin qabdu quraana fudhattaa himti waan siin jedhe dhaggeeffadhu mee nariifatin deebisaa qassenne walii laataa deema suuta jedhe so mee viidiyoo siin guddisaa kottu mee akkasitti tolaa mee si guddifadhaa qoy kottu ni haasawnaas beeku ayaan viidiyoon bahu haasaa dhaggeeffattoota akkasumatti haasawu maal attee biyya lubbuu namaa ajjeestee deemte moo ምንም ችግር የለም dhugaanatti ni dhugaan sitti maa ayyee waan siin jedhe Isaayyaas raajichaa wangeela irra dubbate moo quraana irra dubbate deebisaa maal irraa argansii kennan jiran mee na dhaggeeffadhu ka umaatu ani waan jedhe waan si gaafadhu qofa naa deebise waan jedhe Isaayyaas raajichaa quraana irratti waan maal jettaniin Isaayyaas quraana irra dubbate moo deebii barbaadamni please deebiin barbaadaati waan si gaafachuu jiru siif hin gallee dhufteetuma jalumarraa miiraan hin deemin waan jedhe Isaayyaas raajichaa gurbaa sa'aan gubinka waan daqiiqaa takka deebistuuf sa'a takka nutti hin godhin please barumsa an sirraa naafis akka bartu deemuu fi viidiyoo sin baasu taa'e hin sodaatta hin saalfatta waan jedhe dhaggeeffadhu ka sodaat ambiraan keessan galina dela haasaa kan biraan keessan galina ariifattee waan gaaffii kee sodaan jedhe wallaahi osoo dhufte boksanyaadhaan boksiidhaanis dhukkeen sirraa kaasee feete barumsaanis min ijin elaa rakkinni kee kana ani immoo sitti hin bu'u mee na dhaggeeffadhu ka hin sodaattamaa jetta naa wajji walloltee boksii naa wajji walloltee beeytamoo naa argitee beeyta asii ol naa arrabsutti jirta ka namni nama arrabsu moo nama sodaatedha sin arrabsine mee na dhaggeeffadhu ka just listen to me addaam maal taate gurra lama waaqayyo yoo tokko quraana kana keessa Iisaan ifaan isinitti dhufe ani waa'ee Iisaa sin gaafanne gurbaa naaf rabbiin sodaadha naaf ajajamaa jedha mee haasaa yoo xiqqoo shaayee achi boodaan si gaafadha haasaa ayyee eshi ilaa dhaggeeffadhaa uummata suuraa keessa quraana keessa jira wanni kun suuraa 43:63 irraa dubbata wanni kun maaliif si gaafadhe maal haasa'uu deemta jechuun haasaa fira akkanumatti maana saamtaree maana saamta haasai maal haasa'uu deemta ani sin gaafanne waan siifuun galin keessa maaliin si gaafadheen waa'ee Yesuus Kiristoos maal waa'ee Yesuus maaliin si gaafadhe Yesuus nama hin sin jedhe Yesuus waaqa hin sin jedhe maaliin si gaafadhe waa'ee Yesuus elaa waan raajame sana
Maarraa jennee sin dubbanne gaafii leemii directing si gaafadha direct deebisa dhaggeeffadhu waan sin jedhe Isaayyaas ragaa wajjin na dhaggeeffadhu Quraana keessaa si laataa jira na dhaggeeffadhu goobasi na dhaggeeffadhu nama waan sirra beekuu jira nama waan irra beekuu jira namni nama taas jaba akkas dhaggeeffadhu waan sin jedhe Isaayyaas raajichaa waa'ee ilma dhalachuu Quraana irra dubbate moo wangeela irra dubbate Quraana irra dubbate wangeela irra dubbate Quraana keessaas kunoo irraan si deebi'a Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti Quraana irra dubbate moo wangeela macaafa irra dubbate wangeela keessatti inni dubbatame kun wangeela keessatti dhaggeeffadhu please maqaa gooftaa si du'eetiin na deebisi irraan si deebi'a ati Quraana marraan si deebisa waan sin jedhe irraan si deebi'a Isaayyaas raajichaa raajii kana yeroo dubbatu Quraana irra dubbate moo macaafa irratti dubbate deebii si laataan jiramni maal dhaggeeffattu naa deebisi afaanin si gaafadhe naa deebisi achi booda bakka feete waan Quraana irraan si deebisaa jira waa'ee ilma bakka feete deebisi waan si gaafadhe gaafiin kiyya Isaayyaas raajichaa timbiitii kan dubbate Quraana irra dubbate moo macaafa irra dubbate macaafa irra dubbate Quraana keessa jira waan sin jedhe dhaggeeffadhu macaafa irra dubbateemi waan sin jedhe kunoo si deebisaan jiramni dhaggeeffadhu gaafuma afaani macaafa irra dubbateemi macaafa irra dubbate Quraana keessa moo deebisii billaadhaan dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu ka ayyee dhaggeeffachuutti jira macaafa irra dubbate macaafni irra dubbate kakuu moofaa moo kakuu haarawaa kakuu moofaa keessatti dubbatame kakuu haaraa keessatti immoo kunoo dhalatee amma mul'ifameera Quraana keessas mul'ifameera okay na dhaggeeffadhu wangeela irratti kakuu moofaa keessatti dubbateemi kakuu moofaa keessa dubbate kakuu haarawaa irratti timbiituun kun kakuu haarawaa irratti argamuu qabdi moo Quraana irraa argamuu qabdi dhaggeeffadha pheenxee amma maal kakuu haaraa keessatti gara tokko hin deemuun irraan si deebi'a waanni Isaayyaas kakuu moofaa keessa dubbate kakuu moofaa keessatti timbiitiin dubbate san Quraana keessatti argamuu qabdi moo kakuu haarawaa irratti argamuu qabdi pheenxee dhaggeeffadha fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa dhaggeeffadhu kana siin hin jenni abadan in shawwadamtu namichoo gaafii keef deebisii laatan jira gaafii irra de pheenxeenu si kofalu jirti waan siin jedhe namichoo gaafii keef deebisii kennaan jira na dhaggeeffadhu moo waan jedhe timbiitiin kakuu moofaa keessatti dubbatamte san Quraana keessa raawwatamuu qabdi moo kakuu haarawaa keessa raawwatamuu qabdi macaafarraa siin dubbisa dhaggeeffadhu waan si gaafadhe deebise timbiitiin Isaayyaas raajichaa kakuu moofaa keessa dubbate Quraana keessatti timbiitiin san raawwatamuu qabdi moo kakuu haarawaa keessa raawwatamuu qabdi mucaan san maa Quraana baqattameeti siin dubbisa Ansin gaafadhe Quraana waan sin jedhe deebisi gaafuma si gaafadhe bakka maa Quraana baqattameeti hin baqanne Quraana bar achi booda Quraana naan jedhi Quraana keessatti timbiitiin argamuu qabdi jedhi takka macaafa keessatti argamuu qabdi naan jedhi achirra eegas takka wangeela cufeetiin gara Quraanaa deema timbiitiin Isaayyaas raajichaa dubbate kana booda sin gaafadhu I don't want to waste my time timbiitiin kakuu moofaa keessatti Isaayyaas dubbate san macaafa kakuu haarawaa keessatti raawwatamuu qabdi moo Quraana irra raawwatamuu qabdi cufee wangeelaa deebisi kakuu haaraa keessattis raawwatamaadha Iyesuus waaqa okay naan deebisi naan deebisi waan si jedhe afaan Oromoo si galutti hin jiru afaan Oromoo Harargee kun yoo si hin galle turjumaana fidadhu masaabaloo Oromifuma haasaa irraa Oromoon kun si galutti hin jiru ani hin beeku nama okay waan sin jedhe timbiitiin Isaayyaas raajichaa kakuu moofaa keessatti dubbate san ilmi nuuf dhalate jedhe sana kakuu haarawaa keessatti macaafa kakuu haarawaa keessatti argamu mul'achuu qaba moo Quraana keessatti timbiitiin san argamuu qaba an Quraana keessaa si baasutti hin jira ansa si gaafane deebisi kanarraa bakka itti argamuu qabu dura naa himi achi booda Quraana jedhe macaafa kakuu haarawaatii miti takka Quraana takka macaafa naan jedhe achi booda cufee macaafas takka Quraanas cufee gara kaanitti deebine achirraa hunda naa kennita takka Quraana keessatti timbiitiin Isaayyaas raajichaa Quraana keessa argamuu qabdi naan jedhi takka macaafa kakuu haarawaa keessa argamtu lamaan kanarraa naan jedhi achi booda itti na dhagayi
akkasitti na amansiisuu hin dandeessu ati waan an dubbadhu achuma cuftee na amansiisuu hin dandeessu bar dhugaa na hubachiisuutu jirtanii irraan sii deebi'a irraan sii deebi'a maqarrasaa jedheetuma irra sii deebi'a irraan sii deebi'a quraana irra sii dubbisaa quraana hin baqatin timbi hin baqanne quraana irra jira macaafa Yesuus Kiristoos quraana keessa jira hin baqatin na dhaggeeffadhu gobasi beekumsa irratti hundaa'e beekumsa irratti hundaa'e jechuun ani bar nama ba'intan olii gaxooftu miti dhugaa waan si gaafadhe deebisuu hin dandeessan waan siin jedhe please maqaa gooftaa si saqqalameetiin si gaafadha gooftaa si du'eetiin I respect you waan siin jedhe na dhaggeeffadhu siifis du'eera inni itti amanuudha malee ani gooftaa naa du'u gooftaa qaama saalaatiin dhalatu waaqessu shame saalo safuudha waan siin na dhaggeeffadhu ani waaqayyoo ilman qabne jaartiin qabne nyaanne kan hin dhuyne kan hin rafne kan dhiira ta'uu hin taane saniin waaqessa dhaggeeffadhu waan siin jedhe amma na dhaggeeffadhu ka gara biraan hin dhoofin amma na dhaggeeffadhu timbiitiin Isaayyaas raajichaa isa dubbate wangeela maquraan ennaan wangeela kakuma ofanaan jetti goobas furadhe timbiitiin Isaayyaas dubbate san raajiin inni dubbate kun qur'aana irratti raajiin Iyesuus kun argamu mul'achuu qaba moo kakuu haarawaa irratti argamuu qaba lamaan kanarraa takka furadhu naa deebisi wangeelan seennu takka qur'aanan seennu lamaan irraa naa deebisi kakuu haaraa keessatti dhalateera inni waaqadha akkasiin hin jenne akkana hin jenne uumama hundumaa ture bar hin jenne an akkas hin jenne bar hin jenne yaa goobasii kiyya afaan oromoo kun yaa jiran akkamaa godhu akkamaa ta'u afaan oromoo naannoo keetii maaliif hundee jallisna namicha dhugaa na hubachiisi waan siin jedhe ani si hubachiisu siin gaafadhee bar waan jedhe timbiitiin isaa okay filannoon sii kana timbiitiin Isaayyaas raajichaa dubbate kakuu haarawaa keessatti argamuu qaba quraana irratti argamuu qaba kakuu moofaa keessatti argameera akkasiin hin jenne timbiitiin dhaggeeffadhu filannoo quraanarraa ragaa guutuu qabna na dhaggeeffadhu ragaa guutuutu jira Yesuus Kiristoos dhalatee hundumaaf duusaa karaa jannataa na dhaggeeffadhu quraana keessatti ragaa guutuu timbiitira jira goobasii na dhaggeeffadhu ka akka nama quraana beeku waan siin jedhe Isaayyaas raajicha timbiitiin gaafi timbiitiin Isaayyaas raajichaa kakuu moofaa keessatti dubbatamte kakuu haarawaa keessa raawwatamuu qabdi quraana irra raawwatamuu qabdi filannoon kee kami deebisi kamaa caal jetta amma deebisi laala itti hafu warra ijoollee jiraatanaaf malee waan takka don't worry guys fi baa jadi yoo feetes kasibbaati kijibduun taaptaap godhaa jiran ajaa'iba enteen qur'aanni kakuu haarawaa timbiitii wangeela kaawoo Isaayyaas qur'aana keessa jira kaawoo suuraa baqaraa keessa jira pente kottaa penteen abbaan feetan kottaa kootuu deebisi siin deebisa har'a gadi siin dhiisu gaafi daqiiqaa 30 waan takkitti kana deebisuu dadhabdee penteen akkanumatti yaasuma waan dhiyetti deebite abdii jettani amma na dhaggeeffadhu gaafi deebisi filannoo san abbummaas takka na dhaggeeffadhu deebisi wallahi kana beeta kana dhaggeeffadhu akkasitti dhugaa na hubachiistu waasaana saamte never ever sin dhaggeeffadhu daqiiqaa 23 si hojjaa saayo dhaggeeffadhu waan sin jedhe kakuu deebista moo deebistu hin baqatini dhaggeeffadhu quraan hin deebistu deemayyee deema quraan kan jedha nama fayyaa qabu hojjaa soina deemayyee waan fayyaa hin qabne pheenxee gaafa Abu Muwaaz bira dhuftee maraattu Amaanu'eel Abu Muwaaz keessan waldaa Amaanu'eel so kootu atis justice kaseenu jedhu kun kootu atis sumaan galchaa ka dubbachaa ol kunis kanama waa beeku tasgabbaayatan zaame kan daqiiqaa 20 tasgabbaayee taa'ee haasa'u jira gaafii gaafa deebisee achi booda itti deemna takka quraana irratti oofuu takka waan itti deemu taaptaap godhame manni maal ta'ana namuun jiran isa kuttan abdii oowwin ebbo makiinaa keessa taa'u jirra
Ibnu. Hello. Yellow. Lahiranno. Hello. Ibnu. Manne ka tokko ta'e bakka abbo. Mooni jirtu? Endak Ustadi. Ibnu no isa tere warran Salata deeminna laata Ustadi ana asii matmara keessa jira kanaafidha. Okay bagi jira. Kana sinii galcha. Ya Kristaana. Kristaana malee afurri yaa kunin raawwatamu. Wanni laattee kun beektanii muskilaadha laatteen kun. Mee Abdi. Assalamu alaikum. Islama. Waalaikum salam. Oh Allah jedha irratti be. Ayya. Enten khame khambira kono o ija qabu kuno maqaan qabne kuno. Sadii barreessaa ture ni kiristaanatti fakkaata. Gobazi kan maqaan qabne eenyu? Abboo dubbat. Yo bas. Yo. Kasiin. Hello. Biyyi maal ta'ee jiru? Naman dubbanne buusaa ustaas. Baasa nurra dandeenyu gadi yaasa hunda siito. Naman dubbanne buusaa deema. Dem ya dandeenyu. Rabbiin neentee dubbattu nu hafidu Rabbiin. Agaram deemte jarri yaada? Kiristaanni kotta ani guyyaa sanbataa waldaa bane waldaa kam deemti peenxeen waldaa kiyya malee. Kunoo isinii fide Ustaas. Imboo Maal nu wanti fide? garuu macaafarraa dubbachuun fedhu imboo macaafatti qaamnaan imimmaan buusee imimmaa caafaa gurbaanni kun. Gizee kophaa jiran dhiiraa bara isaanis. Abumaas akkam nagaadha. Nagaa galata isaa. Ati gizee na bira dhufte nama normaali gizee ganda kaan deeyte arrabso. No, aya duwwaa. Ana mishtagal business. Afachuu affeerraa siif dhiyaate maaf dhiifte? Aweerraa maali? Yaa fakkeenyaaf ijoolleen kiristaanaa mana musliiman ta'initti mana kiristaanaa hin ta'initti dirreen nuuf mijaa'eetiin inni taphannaa koottu siin jedhan. Maannoo? Hundi isaaniitu. Huu. Fakkeenyaaf. Sittu deebisuu dide. Anuu si gaafadheetiin ture. Huu maal tamaali tawaajii haasota? Waajjirri haa ta'u. Een naafeereensi jedhe waan hin jedhime een naafeere. La waajjirri kottu naa bahee siin jedhe. Een naafeereensi hin jedhe. Kottu walitti baanee haasoinaa iddoo mana Isa lamarraa. itti dhaqee nama jidduu mee waan hin jedhin isa itti dhaqee ati gama saayidii tokkoon qabatin gaafa kaan isii keessa haasofnee jirra. Waan isa kan kijiba dhufee waraqaa qabaas jedhee biyyatti afeer viidiyoon si arge san si deebisee namni argite viidiyoo gaafa Ahmadiis deebisee achi jedhe sana miliqee joollee goonee fi abbaa caalii eenyu kun as jirra kootu jedhaniini ifii dhiyeessee kan miliqee eenyu. Haalaan bareedaadha. Gaafeeti gaafatisan publik irratti illee ol bahee deebisee jira. Ani ijoollee musliimaa warroota sooshaal miidiyaa irratti wal ga'inu kan harkaa walitti ceena waan taaneef wal wajjin hin barbaannu. Eenyu wajjin kaasa ulamaayidha. Eenyu wajjin namni leevil isaa beeku qaba goobasi. Leevil isaa beeku qaba. Waraqaatam qaba. Eessa dhaabbata kam barate? Eessa tajaajiluu ture? Digirii maal qaba? Namni jedhe namni falmiin hojii godhuu feetan. Kun asiin jira koottaa jedhe gizee rispoondiroon godhaniif maal dhaqen? Okay, haalaan bareedaadha. Inni gaafii ati gaafatte hundayyuu deebisee jira Abumaas. Kana jechuun kanaafin ijoollee akka inni jedhee dubbatee ture warri tasgabbii qabda, warri nageenya qabda, warri ijoollee sooshaal miidiyaa kanarratti hin bahin jedhe. Abbaan fadhi laala akkana yoon jedhe fakkeenyaaf namni kiristaanni gartee na wajjin haasa'uu barbaadan kun ofiin finneen jira jedhe abbaan fadhi rispoondii yoona godhin haasa'u jedhe fudhachuun dirqama si wajjin haasa'u jechuun maaf maxxansa viidiyoo duran ragaa quban qabu jettee sii kannee ati argitee oo akkasii miti eegana ulamaa hin barbaade ulamaa isa jedhe ulamaa jechuun gaafeeti gaafattis deebi'eetini akkuma ati na gaafattis mana keessanitti mana garee shahaadaatitti farhaan fuulduratti waan sagalee natti ergitan hunda arrabsoo maal jedhee
isa yoo arrabsoo irraa sababni isaa inni harkisee akka isaa baatu si affeeraa ture akka isaa baatu si dubbiidhaa si tuttuqaa ture inni kajedhee ture laala bumaas sikka namatti ture sekan waan siin jedhu nuti waan irra wal dhabu jiru yesuus waaqaa miti wangeeluma kee bicha mana keetitti si ati bani mana keetitti yesuus waaqaa miti dhiira jedhee aan hojjaasa kuna wangeela bicharra mana kee jechuun quraanni fakkeenyaaf hadiisaaf quraana na dhaggeeffadhu nuti Yesuus Kiristoos waaqa jennamoo akka islaama keessa tureetuuf Yesuus waaqa jennamoo ergama jenna ergama jedhanii barsaa turan ergama jedhanii barsa akkamiin amana islaamni akkam jedhee amana siin gaafadha islaamni Yesuus waaqa jedhee amana ergama jedhee amana gobas kiristaanni Yesuus maal jedhee amana waaqa ilma waaqaa jedhee amana Gobas, Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqaa miti Yesuus ergamaadha moo waaqa kan jedhu wangeelarraa mana keetitti galgala kana feetu boru fidi wajjin haasawa fudhattee jechuun fakkeenyaaf haalaan bareedaadha haalaan bareeda jechaan ati ni jettaan isaan nuti waaqaa miti jennee amannaami inni waaqa jedhee amanaa miti mana keetti fidiiti yoo adlii goote beeyni wa beeynahu ni argita mana keetti fidii yoo inni na wajjin wangeela bicharra quraanan barbaaduan Yesuus akka waaqan tahin wangeeluma isaarraa yoo ni garsiisin argisiifne ana gartaa mana keetiin ni fidda ummata kana waata seenta fakkeenyaaf anaa miti akkuma ati murteeffattetti eegan ta'in halli walli tayinii miti laali abumaas beekaa fakkeenyaaf murtii mataa keetii waan dhuunfaa keetii murteeffachuu dandeetta dhaggeeffadhu ati amma fakkeenya Yesuus siif waaqaa miti ati si eegee islaama keessaa baate waaqni kee eenyu Yesuus miti Yesuus waaqaa miti jedhee si wajjin haasa'u ta'a wangeelarraa yookaan quraanarraa Yesuus akka waaqan ta'in quraana ni beekata quraanarraa Yesuus akka waaqan ta'in waaqa moo waaqaa miti Yesuus quraanarraa na wajjin haasa'u ta'a quraana bicharraa quraana ni beekata wangeelan fudhadhu okay haalaan barbaachisaadha tasgabbii barbaada manni kun anaafati walitti dubbachuus ta'e qaamni biraa walitti dubbachuu ta'e mana lamaan irraa bilisa ta'uu barbaada mana lamaan irraa bilisa ta'e barbaachisa dhaggeeffadhu gurbaas didde waan sin jedhe ati Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqaa miti quraana bicharra just min alqur'aan bas wala bil wangeel I don't need it ni haasoo wallahi si wajjinin haasaya amma saayee Yesuus Kiristoos no si wajjinin haasaya sababni isaa hawaasni dhugaa arguu qaba no fakkeenyaaf justice maali justice na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos siif waaqa moo waaqaa miti Yesuus Kiristoos naaf waaqa quraana keessaas wajjin haasaya mana islaamummarraa bilisa ta'e mana kiristaanummarraa bilisa ta'etti na dhaggeeffadhu waan sin jedhe Yesuus Kiristoos akka waaqan tahin quraana bicharra na wajjin haasa'ita akkam takka jedhe ni haasa'u jedhe takka haasa'u jedhe maal haasa'u wangeelan beektu ati wangeela hin beeku jette irraa quban qabdu ati waan kiristaanummaa dheexeef na dhibe nin haasaya ni haasa'ita mi haasa'ii amma no mana kootitti illee haasa'u mana keetitti illee haasa'u anaafati wal wajjin keessaan dubbannee deem mana obboleessa kiyya si guddisee jira viidiyoo bayti amma haasa'e isini guddisee jira kunoo jira kana gadan buusaa ibnu gadan buusaa hunda gayyaasi wallahi haasa'e quraanuma qofarraa so'ina watakka bas eewa hunda gadiyyaasa ibnuuni mooniin kunoo gabbuusa hattaa ati tasitti viidiyoo bayti akka ustaazaatti no nama tokko illee buusin uffata illee irraan baasin abumaas uffata illee irraan baasin uffata makiinaa keessa jennatti oowweesaniif si jechaa miti uffata irraa baasuun deemu jaakketaan baase quraana niin beeka Yesuus waaqa jettee haasa'ita miti fidii haasa'i na fudhachiisi bakka hanqanuma haasa'in yaa akkaataa dhuma waajii siin jedhaanis maaliif waan san siin jedhe ati sammuu waajiitiin deemta moo sammuuteetiin deemta because tasgabbii barbaada loogii irraa bilisa ta'uu barbaada durba loogii namni si godhu yoo loogii si godhe no loogii ammayyuu iyyaa jirta yaa obboleesso ammayyuu machaa jirta akkamitti na wajjin haasa'u okay waan jedhe mana keetitti na wajjin haasa'u feeta moo mana kee moo mana kanatti haasa'u feeta moo mana nama amantii hin qabneetti haasa'u feeta mana nama amantaa hin qabne eenyu namni mana amantaa hin qabne ni fidda galgala kana an galgala kana sii fida siin hin jiru sii fidaa siin jedha malee
Ayyadeen bakka dhiisira maal haasaa olta. Siifan fida. Afokaadoo nama xabaqaan beeku dhiis waan namaan dubbate. Xabaqaan namaaf dhaabate hin jiru. Fakkeenyaaf akkatti haasofte akkatti machoitee bu'aan ati ofiif buufte yookiin namaaf buuftu maaltu jira. Atille waat ati bar wangeela raayis quban qabdu quraan raayis quban qabdu yaa gurbaa kiyya jidduma tanatti amantii dheengadda akkam naan jette natti haasa'u jirte ani Yesuus waaqa jedheen amanuu naan jette sagalee keeniin qaba. Baasni. Niin amanuu naan jette. Qaba. Yesuus ilma waaqayyooti malee naan jette. Ilma waaqayyoo jedha malee. Maal haasa'u gurbaan. Maal haasa'u. Wasaatti meeshaa sii baasa. Sii baasa qal jedhi. Amma waan sin jedhu dhaggeeffadhu sii baasa waan ati haasa'u hunda sii baasa gos. Waan hunda rabmoo gurbaan na dhaggeeffadhu gurbaa. Sa'aa namaatis anuma xoxoqoo maa reettee dhiira taatu qura'aana niin beekee teemii ni beeytamuun beeytu. Nin beeka. Na wajjin ni haasoo ta'e Yesuus waaqa miti qura'aana irraa wangeelan dubbadhu hin beeytu ati wangeela wata akka keewwata tokko hin beeytu. Ayyee badaboo. Ni haasoo ta'a. Ni haasa sitti meetin jira. Awwala waa hundaa. Haasaawi kunoo manni. Awwala taas gabbaa'e. No taas gabbaa'e. Ciisee kunoo ayyee. No taas gabbaa'e. Akkasitti miti. Dubbii kootirraa yookiin adeemsa keenyarraa namni bu'aa buufachuu qabaa siin jedha. Haala kanaan machaayaa haala sanii santaan eega dhufte machootee naan jedhanii ana foon barshoo dhugu tokko miti machooteen jedhanii. Wallahi kituma sana eegumaas kituma sana. Respect godha waan jedhe daqiiqaa 8 akkanumatti farraasaa jirti. Jidduma namaan deemin ati barnoota beekumsa keetii irratti hundaa'e waa dubbisii waa baradhu walaba namarraa ta'e indipendentii ta'e kanaan siidhaama. Yoo quraanaan beekete quraan olii gad deemtu na wajjin haasa Yesuus quraanuma keessa ati waaqetu san naa fidi quraana keessatti waliin fudhadheeti anis pheenxee gara pheenxee sii deema. Yoo asitti naasoo inni bakka biraas yoo nama fidadhu mana qopheeffadhu nakkootu bas hayyee we done. Is that okay for you? Yes. Okay nagaan deema yee asitti naasoo itti. Bye. Waan agartee waan namaan dubbatiin deemte ammoo ganda biraa guudhete dhiira gizees dhufte moo you become like a woman. No. Because you are like crazy person. You are crazy. I'm crazy at you. You are crazy. No. I'm crazy even doa kabau korichan si kana. Pent, aku nak aja dah. Quran rawaso, Quran raja dah. Mandu ni Quran zelat aja dah. Pent tu matak. Quran bayar itu saduf tu me. Mahal jerana. Nama tabakata. Wah nunda kesan gue deh. Raga ti erge gurba ifidi desa gantar rabak atau so. Oh okay, I didn't know that. In agar aja video na erge. Itu erge janan. Gue tu faham tak ya. Pent, etam tu naja so. Wanggela ratak. Me wanggela mak offer rataka. Yesus waq akan jedhu takka me abban fade wangela rano jasa ira kante takka qur'ana bichara wangela khay isi qur'ana ra Yesus waq akan jedhu qoftu no jasa daqiqa takka natin fudatu zero isin goduf saganta ka ummata daqiqa 30 daqiqa takka natin fudatu wallahi daqiqa takka natin fudatu o so wangela fi qur'ana dubbinten logic humanu pente amanti siti fi waqa sani dabamsisa للبو أنا ولدا ورجلوا رلبني مكاي يسوسين يسوس فيسا ورجل أنا مرات أنساني مو أنا كتاي سودا سوما تكيستي والله مرات ولدا قوتيرتي توكو جري فرنجي دا مسلم جري نما كريستانا سايكولوجي نما جبا أكجري مسلم جري wow I surprised Muslim when they go to the masjid they leave their shoes outside they go with the brain inside and pray and worship the Lord جري wa islamni yaro masjida seenan jede wana ajaib susura kristana kaysa ture wana ajaib sura islamni camma saati fi kolkolo qushasha hunda la dise sammu isa brain isa fayya qabdu masjida seene khadate waqayyon sagade khadate gafi barsi ustada gafate de majid kristani when they go to the worship place iddo kadanna walda maca qulqullu jarani deman camma fi qushasha hundan seenani sammu isani alad disani seenani wata kan gafatani amen amen qul fi sadijra قل في سديسي كان تكتنغايلاتي آمين تكتغموتي تمك فوقيتي سيك آمين قل في تكتكون قلاتاتي آمين قوتي غافي مال غافتا سمو لدي سي دي ميجا دي بون أنامت ديما مايكل هارت تلالا سو أكاسي بنتي في أمتا نورمالي تجاس عبدي وانا الرغياسي اي ستي ناسا ورا برا كرستا اچتي ناسا سمونا تي بور غافا ساسويتون سمو وراتي مو سمو برا بيتتي دفو ديمتا amnog amantiti ya fredi taun kawan waqa khiganam be qaske sayin kaba wangela skesa gurden dema itredi boqonna lama takka yona kam gode boqonna takka itti wonde bale lama acci sarrasi bo wada bamsite alhamdulillah pente echun amante kan jadu hinjiru takka jad imbe kan duka butu echun amante hinjiru yesus kallati dan qalba qalani waqa hinjiru
waaqayyo abbaan ana malee waaqayyo hin jiru jedhe ana malee ka ajjeesu ana fayyisa ana madeessa dhukkuballee kan fidu ana jedha ani gartee akkanaan godha jedhe maqaa kiyya nama tokkoof sheeriin godhu jedha ana malee yesuus waaqummaa himachuun dhufne waan wangeela ran jira nu lallabdanii shame on you ummata barateera phenxeen ijoolleen phenxeetu isin jalan deemtu ijoollee islaamaa dhiisi waan asirra hin jirre maa nu lallabdan kiristaanni waan wangeela ran jirretti amanaa bar sillaase waaqayyo abbaa onuma tolammoo ilma afura qulqulluu sadiin kanaatu akka bayyaa'inatu tokko walitti waaqa nuute akka dhaabni manaa afuriin dhaabbatu manni akkasi dhaabbata tokko jalaa du'e kanafe afuraa fi ilma du'e kaan takka lama sadeen tokkummaa waaqayyo waa sadii ammoo tokko waaqa ta'een jedhan no way sammuu kana dhiisa vaayirasii kana baasa tunaappii godha akka smartifoonii abdeetii godha hin lallabdan jedhan wangeela lallabaa jedhee bar ajaja wangeelaa tun fudhadhee baran ummata sammuu gatee yaa'u cufa qorottu jedhan tanu jalatti wangeela baratte hunda kunoo dhufte pente Abu Muaz waaqayyo hin qabdu penteeni adaraa kee ndilloomta daftee nu jala adaraa hin aarina eessanin dulloom Yesus maa ganaan deedha maa dhugaa waaqa jiraata haadha kana naqaqqabduun qaba haadha manaan qaba ilmaaniin qaba hojiin qaba fayyi maal qaba waaqayyoon qaba naan hojjedha naan lallaba naan baradha niin ce'a ispoortiin godha hin ciisu maal godha maaltu narraa fe waaqayyo waanuma naan kanneen hin qabu dhugaa biyya lafaa kanatti wallahi alhamdulillah ashirsi gubbaa jiru kun addunyaa tana hunda nama naannoonninis naannaa addunyaa rakkoon qabu waa tokko sitti dubbadha dursa ayye Abu Muaz tokkoshi dhiifama wajjin bara haaraatti ceneera dhiifama isin mufachiisee jira yoo ta'e atillee nama mufachiisteerta jedhu siidii seera garuu dhiifamaan yoom na mufachiiste jechuun yaani atis na mufachiistee tanis mufachiiseera xiqqoo gaaftee wayii nirraanfattee kana sirraanfattee taanaan bakka as keessa hin jiru jechuudha garuu jira siif dhiiseera mee waa tokko no jechuun irra deebi'uun barbaadu atis naan jettee tanis hin jedhu maal naan jettee naan rabsite nama na rabsu no anillee nama na rabsine waa'ee barnootaa irratti xiqqoo jedhe malee dhugaa rabbiin illee sin rabsine homaa jedhe sin rabsine sii garuu kan naan rabsine malee waraabellee qaba sagalee naan rabsine ani immoo sammuutti waraabee qaba wallahi qortu waan ati jettu tokko tokkoon beeka maal jedhee rabse dhiiroo keessanii kan isin tokko beeka sammuutti waraabde hunda gachiruun taane jiruma baadhata waraabe ayyee waaqni keenya waaqa dhiifamaati kan amannee jirru yoo nuti namaaf dhiifne nuuf dhiifama isa dura dhiifama dheera garuu walumaa galatti mee waa xiqqoo sinaa ta'uu barbaada faana deeqaa tokko ayyee Wai ka Abu Muaz boda baafat deebii waan naa deebistu faatus ani sanii miti muta quraana ijoolleeti ya wiikendi dha madarasaa quraana mucaa kiyyaan laaluu jira fakkeenyaaf waan ati ammaa haasofte keessaa hunda isaayyuu Yesuus Kiristoos waaqa miti kan jedhu quraana irratti jettanii quraana irraa Yesuus quraana hin beeku quraanni illee Yesuus hin beeku kana gara macaafaatti deebinee haasofne quraanni Yesuus hin beeku Yesuus illee quraana hin beeku raga fiddaayya wangeelinu Yesuus hin beeku amma maal jechuu keeti ati waa qajeelfamee dubbiin dheereessini balluuti ijoon irra wal dhabu jiru Yesuus waaqama waaqaa miti kiristaanni biyya lafaatii fi islaamni kan irra wal dhabu jiru Yesuus waaqama waaqaa miti allaqee waan biraatii miti kana waa'ee Muhammadii miti waa'ee eennutii miti waa'ee waaqayyo jiraachuu dhabuutii ni jira waaqayyoon dhugaa kun kami waaqayyoon gartee Yesuus waaqaa miti ergama waaqayyooti malee jennee amanna nuti ergama Yesuus itti amanna atitti amantaami Yesuus anis ittiin amana walii gallee raguma kana dhiyeeffachuu qofa waan biraatii miti walii gallee Yesuus hin namoonni hin beektan Yesuus hin beektanii Yesuus hin beektanii kiristaanni ni beeka kiristaanni ni beeka eenyu Yesuus Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti
Yesus Kristos jechuun maal jechuudha? Yesus Kiristoosin siin jedhe macaafa qulqulluura jira yoo hin jiru jette namticha Yesus Kiristoos waaqayyoo Kristos jechuun maal jechuudha? Okay, so Yesus ani itti nama nayyee itti nama tunaan jettu ani Yesus nama ergamaadha jedhee nama na. Okay, ati maal jettee itti amantaa? Eessarraa? Okay, eessarraa Yesus Kiristoos ergamaadha jettee amantaa? Maal macaafa kootti amantaa ati? Okay, galatoomii ati macaafa qulqulluutti amantaa? Ani moo kaleelleetti namanne arralleetti namanu baruulleetti namanu atootti amantaa? Mitechi fiddaree. Ni amantaati ati ni amantaa ati ni amantaa sirru kutuuti siin sirru akkatti itti amanne ani quraanatti namanaami jedhe ka quraanatti namana hayyee dhiise an quraanatti namana ati macaafa ittiin amantu macaafa no elaa kan si jedhe ani macaafatti namanaati quraanatti amanta ati macaafa kootti amanta beek hayyee dhiise ani macaafa keetti namana ati quraana kiyyatti amantu niin beek quraana kiyyoo itti amantaa Quraana keetti namanu waan amma Gobas namanu waan quraana irraa naaf fidde san is okay waan jedhe ati akkatti hin amanne ragaa sii kan asirraa maaliif itti amantaa jedhe itti namana jedhe kaa dura uummata irratti seera uumamaatii qabee hanga mul'ataatti itti namana itti amantaa Yesuusin afurratti namatti naan jedhu haa rukutamu itti namana itti amantaa sii baasaa qoy itti